mata dureen keenya maqichaaf jireenya isaa jedha. Maqichaaf jireenya isaa jedha. Maqaa kana waan baay'eedhaan kaafnee turre. Maqaa kennaa gatiidhaan kennameedha. Kennaa gatiidhaan kenname duwwaa miti. Maqaa aboo wajjin kennameedha. Maqaan kun maqaa waa gaddaru, maqaa waa jijjiiru, maqaa waan inni jijjiiruu danda'u wajjin dhufeedha malee akkasumatti maqaa dhufe miti jennee kaafnee turre. Kaayyoon barumsa kanaa jenne bara wallaalchisuuf wallaalchifamuun guute keessa amantoonni jireenya maqicha madaale jiraachuu akka qaban bara wallaalchisuuf bara wallaalchifamuun guute keessa wallaalchisuunis wallaalchifamuunis bara guute keessa amantoonni jireenya maqicha madaalu jiraachuu akka qaban. Maaliif barri kun bara wallaalchisaa bara sanyii namaa yookaan dhaloota dhugaa keessaa jireenya keessaa gadi baasee seexanni garbummaa ofii isaatti deeffachaa jirudha. Bara namni waaqayyoo caalaa waaqa tolfamaa, bara namni waa'ee sagalee waaqayyoo caalaa tekinooloojii waan addunyaa kanaa waan biiftuu kanaa gadiitti sammuu isaa deebise keessa jira. Bara itti inni fa'aameyyuu inni waldaa keessatti Yesuus Kiristoos gooftaa dheedheelutti muyyuu mootummaa waaqayyoo keessaa ala of gochaa jiru. Bara kufaatii gadheen dhufaa jiru keessaa bara namni jireenya lafarraatti dabalee jireenya hafuuraatti immoo kufaa jiru. Bara wallaalchisuunis wallaalchifamuunis guute keessa amantoonni jireenya maqicha madaalu jiraachuu akka qaban kaafnee turre. Waan afur kaaseen ture. Wantoonni afurani kaasee gaaffii hojii manaa gootanii waan isin hojjettan ani eenyu? Erga dhaladhee maalan hojjedhe isa jedhu maaliifan dhaladhe gara fuula duraatti maal gochuun qaba? Hojii koo keessatti maal gochuun qaba? Seektaran hojjedhu keessatti maal gochuun qaba? Gabaan kee jiraadhu keessatti maal gochuun qaba? Waldaan kee jiraadhu keessatti maal gochuun qaba? Namni karaa koo maal fayyadamaa jira? Ani biyya kanaaf maalan buuse? Dhalootaaf maalan buuse? Egeree biyya kanaatiif sababni ani moo maaliidha isa jedhu irratti baay'ee hojjechuutu nurra jira jennee kaafnee turre. Kanaafis wanti nuti beekuu qabnu jenne. Kanaaf wanti nuti beekuu qabnu maqaan kun abbaan ofiin jijjiirrachuu hin danda'u jenne. Maqaan kun abbaan ofiin jijjiirrachuu hin danda'u. Maqaan kun maqaa kennaa wajjin kennameedha. Maqaa calluma jennee yeroo tokko waqtii tokkotti fayyadamne waqtii kan biraa immoo dhannee ofirraa baafnee kan biraatti jijjiirrannu miti. Sa'aatii kana keessa waan baay'ee isinitti hin tollee fi waan baay'ee isin hin gammachiifnetu jira. Bara itti Deeggarsa immoo baay'ee waan nama ajaa'ibu tokko waan tokko nagee. Luba waggaa 20 ol mana qulqullummaa keessa dhaabatee sagalee waaqayyoo dubbachaa ture. Nama yeroo dheeraadhaaf sirna waldaa makana Yesuusii beeku. Nama sirriitti sagalee waaqayyoo nama barsiisu. Waldaa wajjin wal lolanii waldaa keessaa ba'e. Waldaa kiyaabee sagantaa kan biraa hundeesse. Saba dura dhaabbatee barsiisee amma kana Yesuusitti sin barsiisaa ture hundinuu sirrii miti. Cubbuu keessan waaqayyo naaf dhiisu jedhee saba dura dhaabatee harka miiccatan. Bara abaaramaa akkasii. Bara numni waanan barsiisaa ture sirrii miti jedhu. Bara paasterii, bara raajii waanan dubbachaa ture sirrii miti jedhu. Yeroo darbee paasterii waggaa 15 wal tajaajilee waldaa qabu wanti ani gochaa ture hundinuu dogoggora jedhee sirba nuu baase. Egaa faarfannaan amma seenaas Kiristoosiin ba'a miti. Yuutuubii dhaabbaa lallabii amma seenaas wanti nuyi lallabnu Kiristoosiin namatti mul'isuudhaaf osoo hin taane waan addunyaa kanarraa namatti argisiisuu waan ta'eef galmiif golli isaa lafa inni itti deebi'u beekamaa. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Maqaan kun yeroo duwwaadhaaf itti fayyadamna miti. Bara biddeenii qabne itti fayyadamne bara biddeenii dhufummoo maqaa kana jijjiirranna miti. Bara beekamtiin qabne itti fayyadamne bara beekamnummoo maqaa kana dhoksina miti. Bar tokko ittiin walii gallee bar tokko immoo maqaa kanarra maqaa kan biraatu jira jennee kan biraa fo'anna miti. Maqaan kun maqaa bara baraan ilmaan Kiristoositti amananiif kennameedha. Qaaboddi ameen jettuuti. Ameeniidhaaf hin rakkatinaa ta'a. Waan barbaadamaniif ittiin hojjetu malee waan barbaadan ittiin hojjetu miti jenne. Waan barbaadamaniif ittiin hojjetu malee waan barbaadan ittiin hojjetu miti. Maqaa kanaan daa'effanne maqaa kana fayyadamne ilmoo namaa jireenya namaa biyya keenya dhaloota keenya ittiin balleessina.
namiti. Waan nuti hojjechuu qabnutu jira. Waan nuyi maqaa kana furanneeftu jira. Waan nuyi maqaa kana ittiin hojjechuu qabnu. Hojii nuyi ittiin hojjechuu qabnu. Waan nuyi ittiin bobba'uu qabnu. Waan nuyi ittiin dirqama nuyi ittiin xumuruu qabnutu jira. Kanaaf nuu kenname maqaan kun. Maqaan kun maqaa waan nuyi waan fedhii keenyaa duwwaa, waan yaada keenyaa duwwaa, waan ofii barbaanne qofa ittiin hojjenneef ittiin jireenya mana keenya ishee lafarraa duwwaa ittiin tottolchannu miti. Maqaan kun kan inni kennameef waan bu'aa qabu, waan Kiristoosin mul'isu, waan Waaqayyoon namatti argisiisu, waan Waaqayyoon namatti calaqqisiisu akka ittiin hojjennuufidha. Maqaan kun nutu ittiin beekama duwwaa miti. Abbaa maqaa kanaa ittiin beeksisuudhaaf. Nutu ittiin haala mijeeffata duwwaa miti. Abbaa maqaa kanaatiif haala mijeessuudhaaf. Waan tokkoon sii dubbadhee darba yoo naman tate. Waanuma hojjetturra Waaqayyo anaa jedhu ni dha. Ameen. Sila galmas kan dubbadhee namiti. Meeqotaan keessa lafaan bal'ifata. Ammoo kanarra deebi'ee dubbata. Wanti Waaqayyoon hin mul'ifne har'a galgala kana mana keetii haala galata. Wanti Waaqayyoon hin mul'ifne, Waaqayyoon namatti kan hin mul'ifne, Waaqayyoon biyyatti kan hin mul'ifne. Waa'ee kanaa dubbannee turre. Kanaaf ani irra deebi'uun barbaadu. Gara inni itti nama geessu dhaqu malee gara yaada ofiitti isa geessu miti jenne. Gara inni itti nama geessu dhaqu. Lafa onaa yoo ta'u, iddoon mijanne kamiin yoo ta'u, lafa inni itti nama geessu. Iddoon itti nama bobbaasu dhaqu malee lafa yaada ofii, lafa akeeka ofii dhaqu miti jennee turre. Inni kan biraan jireenya jiraatan hundumaa ittiin beekamtii mataa ofiitiin miti. Abbaan maqaa kana akka ittiin ulfaatuuf malee. Sababiin isaa jenne nu yeroo hundumaa abbaa gatii isa ta'e Yesuusiin jiraanna, isaaf jiraanna jenne. Abbaa gatii isa ta'e Yesuusiin jiraanna, Yesuusiif jiraanna. Nu yeroo hundumaa wanti nuyi jiraannuuf abbaa gatii isa ta'e, abbaa gatii isa ta'eef jiraanna. Waan tokkoon isinitti kiristaanonni lafa jirru beekna, lafa dhaquuf jennus beekna. Warri lafa jirtanis hin beekne, warri lafa dhaquuf jirtanis hin beekne irra deebi'aa of laala. Nuyi kiristaanonni lafa jirru beekna. Lafti nuyi jirru biyya lafaa ishee rakkiftuudha. Lafti nuyi dhaquudhaaf jennu lafa ilmi Waaqayyoo Yesuus hin dhuftu nuun jedhee. Gatii kanaaf biyya lafaa keessatti hamma gaafa jiraannutti rakkinaa qabaat, dheebuu qabaat, beelaa qabaat kan nuyi jiraannuuf Kiristoosi. Isa duwwaadhaan jiraanna miti. Kiristoosiif jiraanna. Jireenyi lafarraa, wantoota dabbuuf jennee Kiristoosin hin gurgurru. Waan tokkoon isinitti hima. Ammam beekamtii qabaadha waan biyya lafarraa dhiiftanii deemtu. Ammam jaallatama wanti biyya lafarraa isinitti himu. Ammam walirra tuulladha warra baay'ee bu'atanii irraa namneef warra xiqqoo bu'atanii immoo nan kaanne dhama jaamu. Wanti addunyaa kanaa hundumtuu kamtu ki'aa deemtu. Sammuu keessa waan isin amansiisuu qabdan jireenya addunyaa kanarraa jireenya bara baraa dhaabbatee hafu miti. Wanti aduu gadi cooli geeffame hin harcaa. Baalli isaanirraa garuu waan isinitti hima. Bara darbuuf jettanii waan hin darbine jireenya keessatti maxxansina. Bara darbuuf jettanii keessumaa dargaggoon yeroo darbuuf jettanii Kiristoos wajjin waliin dhabina. Sa'aatiin amma 12 ruubeerruudha. Bari'uuf jira. Sii bari'a yoo ammam sitti ulfaatelle Kiristoos wajjin hafi. Sii bari'a namnuu si aloogu fira'uu dhabi, hiriyaa'uu dhabi, michuu kee wajjin waliin dhabi. Ilaalchistanii mana haabootu. Wanti atamma keessa jirtu kun yeroo dhiyootti darba. Barri hin darbineef lafti hin bariine hin jiru. Of hin gurgurin. Biyyi lafa ganama akka tokkoon sii kenne galgala abbaa kee ajjeesisiin jedha. Galgala dhiiga obboleessa keetii fidisiin jedha. Galgala dhiiga obboleettii keetii yoo fidde malee, yoo dhattee sanyii kee keessaa nama qalte malee nagaan qabdu siin jedha. Dhumarratti maraatummaaf sisaa tura. Of hin gurgurin. Barri kun hin darba. Ani waan isinitti himaa barri kun hin darba namni baay'een hin gaabba. Irra deebi'uu kana. Barri kun hin darba namni baay'een hin gaabba. Barri kun hin darba namoonni baay'een garuu hin gaabba. Waan addunyaa kanarraaf jettanii Waaqayyo wajjin waliin dhabina. Biddeen namdanii yeroof jiraachuu dandeessu.
bishaan dhabdanii yeroo jiraachuu dandeessu. Qilleensa dhabdanii yeroo jiraachuu dandeessu. Waaqayyo wajjin wal dhabdanii garuu maayikiroo sekendiidhaaf jiraachuu dandeessan. Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru maayini yoo jettan waan irra dhabaa jirru kana waan irra dhabne kana utuun dhabii waan dhabne qabnan. Randeeriya kana waan irra dhabne kana utuun dhabii waan dhabne qabna. Wanti nuyi dhabne maayini beektu Kiristoos wajjin wal dhabne. Abbaa waamicha keenya wajjin wal dhabne. Ulfina Waaqayyoo dhabne. Bara ulfinni Waaqayyoo biyya keessa jiru, bara namni Yesuus wajjin jiru, manni barumsaan jiru, sammuun ittiin baratan jira. Manni barumsaan jiru, sammuun ittiin baratan jira. Bara ulfinni Waaqayyoo biyya kee jiru, kopheen kaatan hin jiru, miilli ittiin deeman garuu jira. Bara ulfinni Waaqayyoo jiru, garaachi ittiin biddeen nyaatan jira, biddeen nyaatantu hin jiruuchi. Bara ulfinni Waaqayyoo jiru, kaleen ittiin rafan jira, firashiirra rafantu hin jiruuchi. Bara ulfinni Waaqayyoo jiru, irraan isinii deebi'atan. Bara ulfinni Waaqayyoo jiru, namni waan xinnoo waan guddaa godhee lakkaata. Galagalchoota immoo ulfinni Waaqayyoo bannaan biddeenni nyaatan jira, maal godha garaachatti nyaatan tun jiru. Gooftaan Yesuus. Haadhi manaa gifsiitii qabdi, abbaan manaa immoo kan biraa qaba, garaacha qaba. Inni tokko dhibee kan biraa qaba. Gatii kanaaf inni tokko qabbanaa barbaada, inni tokko ho'aa barbaada. Bara ulfinni Waaqayyoo biyya keessaa bade immoo firashiin irra rafan jira. Maal godha garuu kalee ittiin rafan tun jiru. Gooftaan Yesuus. Namni baay'een firashiin hidhateetu anaafoo lafa naa wayyeedha. Maaliif beektu hin quuqa kalee isaan dhibe. Bara ulfinni Waaqayyoo biyya keessaa bade biddeenni nyaatan jira. Manni barumsaatti baratan mana jala. Maal mana garuu barataa ta'u kutaa 12 ta'ee ABCD hin beeku. Asuma irratti hin galu. Edukan itu, benar edukan itu. Bukan itu. Wah, mata demna kayu margot reselat meta. Baru fini Waaqayyoo biyya kee abade wanti hundumtuu sokke. Waaqayyoo fi duwwaa sokke miti. Waaqayyoo fi isaatii duwwaa nu gidduudhaan waan kan isaa fakkaatu nu gidduudhaa fudhatu. Waan kan Waaqayyoo fakkaatutu gabaa keenya jiru. Waan kan Waaqayyoo fakkaatutu mana keenya jiru. Waan kan Waaqayyoo fakkaatutu iddoo keenya irra jiru. Kiristoos wajjin wal dhabuun maaliif nama wajjin wal dhabaa wal dhabeettuun Kiristoos wajjin wal dhabu. Madaabni qulqulluun akka jedhu anatti araaranii nagaatti jiraadhu jedha. Yoo nagaa jiraachuu barbaaddu ta'e Waaqayyo wajjin araarama. Waaqayyo wajjin walii galtaniirtu taanaan nama wajjin walii galtu. Abbaan manaa fi haadhi manaa gaafa Waaqayyo wajjin walii galtan afaan keessan tokkodha. Amma Waaqayyo wajjin walii galinitti garuu wanti hundumtuu faallaa, waddida, wal darbu, wanti baay'ee wal rakkisa. Waan baay'inni yoo ittan Waaqayyoon jirre wanti hundumtuu goolabsa, jeeqamsa, naga dhabiinsa, boqonna dhabiinsa. Waaqayyo wajjin gaafa wal dhabu. Firaa biyyuun Waaqayyo wajjin walii fagadu. Biyya kana keessatti gad ta'anii mari'atanii nagaa fiduun hin danda'amu yoo Kiristoos nagaan fidu ta'e. Meeshaa oomishanii nagaa fiduun hin danda'amu yoo Kiristoos nagaan fidu ta'e. Biyya Waaqayyo nagaan kennineef mootummoonni gamtooman mari'atanii nagaan fidan. Biyya Waaqayyo dunkaana isaarraa dhiiggate, biyya Waaqayyo kennaa isaatti irraa dhiiggate waan gowwaniif iddoowwan bineensi ol lixanii dhidhiitan ta'a. Gatii kanaaf Waaqayyo wajjin walii gali. Waaqayyo wajjin walii gala. Gaafa Waaqayyo wajjin walii galtan. Kan jedhamti Isaayyaas boqonnaa 27 ani jedha yoo na wajjin walii galan ta'e yoo abidda qabgodhuun isa gidduutti sokonuuf baala waraantee kana boodan ta'an jedha. Ati Waaqayyo wajjin walii gali diina keetti diina ta'a. Kanuma baqa foormulaa kan biraan qabu Waaqayyo wajjin walii galati. Ati Waaqayyo wajjin walii galtee Waaqayyoof jiraatta taanaan Waaqayyo immoo diina keetti diina ta'a. Warra gassi qabuu barbaadan ciqilee isaanii sirraa fuudha. Akkasuma macaafnis kan inni nuun jedhu. Sababiin isaa jennee turre. Maqaa Yesuus kenne keessaa tokko soogidda jenne. Soogiddummaan kiristaanummaadha jenne. Kiristaanummaan yoo namaa galee hin mi'aa'a jenne. Kiristaanummaan yoo namaa galee hin mi'aa'a jenne. Jireenya kiristaanummaa keessatti waan irra deebi'esinitti waan hundumaa dhabanii Kiristoosin qabaachuu waan hundumaa qabaachuu.
waan hundumaa qabaatanii Kiristoosiin dhabuun immoo waan hundumaa dhabuudha. Irra deebi'u akka jedhe waan hundumaa qabaatanii Kiristoosiin dhabuun waan hundumaa dhabuudha. Waan hundumaa qabaatanii Kiristoosiin dhabuun waan hundumaa dhabuudha. Waan hundumaa dhabanii Kiristoosiin qabaachuun immoo waan hundumaa qabaachuudha. Waan hundumaa qabaachuu barbaaddu taanaan hangafa isa ta'e Yesuusiin mana keessa iddoo kennaafi. Waan hundumaa qabaachuu barbaaddu taanaan jireenya keessaniif madda haara galfiisa ta'e Kiristoosiif iddoo kenna. Amma Kiristoosiif iddoo laanneef wanti hundumtuu wal baqata. Kiristaanummaa yoo namaa gale hin mi'aa jenne soogidda gosa lamatu jira jenne. Soogidda barbaadamaa, soogidda hin barbaachifne jenne. Waa'ee soogidda bara Musee, soogidda bara Daawit, soogidda bara Elsaa'i, soogidda bara Iyyoob, soogidda bara Hisqeel, soogidda bara abboota firdii, soogidda bara Yesuus kaafnee turre. Maalummaa soogiddaa jennee kaafne. Maalummaan soogiddaa tokko mi'eessituudha jenne. Soogiddi mi'eessituudha. Lafa dhaqetti waa mi'eessaa inni. Biyya dhaqe keessatti waa mi'eessaa inni. Mandara dhaqe keessatti waa mi'eessaa inni. Waldaa dhaqe keessatti waa mi'eessaa inni. Lafa soogiddi ga'ee biyya soogiddi ga'ee waan hundumtuu mi'aa jenne. Soogiddummaan kiristaanummaa dargatee kiristaanonni lafa dhaqanitti jireenya namatti addeessu miti jireenya namatti mi'eessu jenne. Gabaasaan lixan hin hadhaa miti. Gabaasaan lixan namatti hadhaa miti. Gabaasaan lixan waajjira isaan lixan lafa biiroo abaluu dhaquurra namatti hafu namni jedha miti. Abaluun arguurra natti hafu jedhama miti. Lafa kiristaanonni ga'ani nama bu'aa hiruutu imimmaanni irra haa qabu. Lafa kiristaanonni ga'ani jireenya hadhaa'eetu namatti mi'a. Lafa kiristaanonni ga'ani jireenya honaatu marga. Sababni isaa hojii kiristaanummaa waa mi'eessuudha. Jireenya namatti nadheessina. Isin warra mi'eessuuf kaamanidha malee warra hadheessuuf kaaman miti. Warra jireenya namatti addeessan, warra bultoo namatti addeessan, warra gaa'ela namatti addeessan, warra bizineesii namatti addeessan miti. Warra jireenya namatti urgeessanidha. Eeggadha dhiyeenya kana ijoolletu waan hambibira. Ijoollotatu walitti qabamanii ijoolletu mucaa faarfataa yeroo dheeraadhaaf isaanii wajjin tajaajilaa ture tokko haadhi manaasaa akka isatti hin deebinee fi gidduu isaanii dhaabbatanii ergaa gamaa gamanatti. Waaqayyo sinii fadhiisu ijoolleen jedhe mucaanni tokko mucaa isa sanaa wajjin waan wal loluuf mucaa isaa abbaa manaa ishee isaa wajjin wal dhabaa jirtu wajjin waan wal loluuf Waaqayyootu natti hime jedhe ergaa hima. Baay'ee nuyi warra akkasii miti. Warra gaa'ila namaa diiguuf sababa ta'an miti. Suuqii nuyi bananne suuqichi kennuwaa miti. Suuqichi Waaqayyootu namni ittiin abayyaanatu jedhee sii kenne. Waaqayyootu suuqii sana sii kenne malee jabina kee waan beekumsa qabduuf waan danqite duwwaadhaan miti. Namni suuqii kee dhufee Waaqayyoo si haa eebbisu jedhee gale moo horiitti siin dabalamin Waaqayyoo jechaa galeen gaaffii keenyaadha. Kubbiyaa Waaqayyoo sitti kenne waan ati ittiin safartu kiiloo Waaqayyoo sitti kenne Waaqayyoo maal naan jedha jechaan goone yoo ta'e kiristaanummaan kee kiristaanummaa feekidha. Kiristaanonni Waaqayyoo maal naan jedha jechaa hojjetu waan ta'eef Waaqayyoo maal naan jedha Waaqayyo yoon kana godhe yoon jalli akkasii godhe Waaqayyoo maal naan jedha maal jedheen kana godhe Waaqayyoo maal naan jedha. Biiroo nuyi keessa jirru sana namoota baay'eetu du'e beede. Barati yuunivarsiitii bartu, barati kolleejjii bartu, nama baay'eetu maraate si biraa. Nama baay'eetu du'e biiroo atarra keessa jirtu sana Waaqayyoo jaallatee si fide. Nama biddeen nyaata karaa keelle dhugaa haadha hiyyeessaatu bakkee baane ijoollee abbaa fi haadha hin qabnetu iddoo argatanii namaaf karaa naataa abaluun kanaaf iddoo sana kaadhee Waaqayyoochi si kaa'e malee madaallii jalliftee gubboo fudhattee akkati mucaa namaa boosisaa manatti galchituuf achis hin keenya Waaqayyo. Marcumichi marcuma Waaqayyooti. Ta'uu baannaan abbaan marcuma kanaa Waaqarraa gadi dhufa miti achi taa'ee lafa isaa raafata. Ameen. Waan dubbataati. Abbaan marcuma kanaa posishinii kamiin qaba. Inni dhimma koome Waaqayyo sii kenne siin gammada waadoo. Silaa immoo pheenxeen iddoo qabatu. Dhugaa Waaqayyo. Hattuu fi sonduun namni hin taane dhaqee achi taa'ee garuu waan nama dhibu maal godha? Maal godha? Sakan keenyaa torra caale ammeenyi isaa jallinni isaa kan keenyaa torra caale. Gooftaan Yesuus. Sakan keenyaa torra caale. Isa kan keenyaatu baay'ee
rakkoonsa. Meeshaa baadhaa mataa. Gooftaan Yesuus. Namichatu gaaf tokko markaattoo keessa deemaa ta'ani. Attuun immoo bilbila harkaa fuudhuudhaaf jettu. Akka attuun bilbila harkaa fuudhuudhaaf jettu immoo bareedan. Gaafa kanaan booda calluma deema. Bilbila irratti bilbila kaasu dide. Itti sittee attutti maaliif bilbila nan kaaftu namichoo innaa? Angalee iyyuu inni as keessaa iyyuu wayyadeedha. Angalee iyyuurra inni maal ta'u wayyaa? Inni as keessaa iyyuu wayyaa. Galgala poorra har'a sagalee waaqayyoo sirriitti dhaggeeffachuu wayyaa. Na dhaggeeffata. Hello! Abbaan marcuma sii kenne kun waaqayyoodha. Hello! Ati dhoksitee fudhatte miti eessa waaqayyoon dhokatu? Ameen. Ati dhoksitee bubboo nyaachaa jirta miti eessa waaqayyoon dhokatu? Ati dhoksitee mucaa namaa ajjeesaa jirta miti eessa waaqayyoon dhokatu? Dhalli namaa waan sadii jalaa bara kamuun ba'u sammuusaa lafa waaqayyo jalaa ba'uu hin dandeessani. Daawit akkeedhaan ani yoon gaara keessa yoon ol ba'e achi jiru yoon galaanatti gadi bu'e achi jiru bishaan keessa yoon naqachi eessatti si dhokadhanii jedheen lafti waaqayyoon dhokatan maal tura? Hello! Maaloo Yesuus utumee ilaalamee maayikii guddaan magaalaa natti naa baasu jiraate gooftaan Yesuus waan dubbadhee deema. Hello! Waan sitti marcumnati jirra ta'artu kun yeroonsa guyyaansa harka waaqayyoo keessatti barreeffameera. Waajjirri waaqayyoo haa qablaqan qabu. Orjinaala piriinti godha koppii siin baasu. Nama sin argine malee gaafa mucaan namaa ture yerootitti walii galte waaqayyoo jiraatti. Karaa barbaade immoo ta'u akkeen Oromoon harki akka keessatti fuuti namni akka jeeftetti duutiidha. Jabaadhaa ishii harki akka keessatti duuti fuuti namni akka jeeftetti duutiidha. Waaqayyo cubbuu namaa dhiisa. Dhugaadha inni kun garuu waan facaaftee naammatta. Lafti urrimaadha sanyii kee eeggachaa facaasi. Waan ati facaaftee sii deebisa. Nama simbira itti galagalaati gurruma isaatti dhaati hin cimalleedha ilma ta'e namaleedhaan himaan itti galagala. Utuu anoosinuu utuu dandannee waaqayyo karaa sii bana waaqayyo biddeen sii kenna ati yeroo dhiyootti baata utuu sinii jennu namni baay'ee manni isaa cufaata baay'ee galgalli nama baay'ee kisaaraa ta'a. Namni baay'ee badaa'ira. Jireenyi isaa badaa'ira. Eno abbaan dhugaa firaa ministeera biyya kanaa miti. Abbaan dhugaa moototaan gurguddoota miti. Abbootii amantaa miti. Abbaa gadaa miti. Abbaan dhugaa waaqayyoodha. Haleluuyaa. Dhiiroo maasakaa torrabos. Abbaan dhugaa biyya kanaa. Abbaan dhugaa saba kanaa. Waaqayyoodha. Ameen. Yesus. Namni tokko abbootii madaa kenname abbaan dhugaa waaqayyoodha jedhaniyaati. Abbaan dhugaa waaqayyoodha. Haleluuyaa. Ameen. Abbaan dhugaa. Ameen. Abbaan dhugaa. Ameen. Ameen. Abbaan dhugaa waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Inni manni nama harka waaqayyoo irratti cobaara. Eeggadha. Harreen namaa yoo nama harkatti du'e buusaa kaffalu. Qotiyyoon namaa yoo nama harkatti du'e aadaa mammanaan kaffalanii buusaa kaffalu. Lubbuun namaa garuu eenyuuf birrii sirkaa fudhata eenyuuf sirraa kaffalas. Dhugaadha garuu sammuun keenya fayyaadha. Ati garuu mataan kee fayyaadha jetti mucaa dokteerii tokkotu bira. Ati garuu mataan kee fayyaadha hin jetti. Fayyaadha mataan kee. Dhugaa malee fayyaadha garuu. Bara diina walitti taane mandaraaf safarrii qe'een abbaa baduufaa warri dur wal beekan namni koo biirooma keessaa istaafii tokko waan hojjetuuf waliinaa. Dhugaan dhugaa kiristaanota dhuguma kiristaanota kiristoosiin beeknaan utuu Yesuus dhufeessin kiristoosiin beektu moo akka ta'e ta'u jira. Nuyi asitti namnu hin galla. Abbaan kun duroonii darabaatti kenna ajoobtus afurdattus lafa darabaatti numa dhaqee fuudha. Waan barbaadeetu kan saati namichi
bira jiru falmuu hin danda'u hiruma fudhata. Ati koo hin gaataamasi. Ati jaramaa dhuftee malee biyyuun kee miti. Amanii kan. Amanii sabaqin biyyi addaata jenna. Namni bira ija isaa keelaaniti ati ilma duutaa miidhiin ija isaa keelaaniti. Egaa namni baay'een uruutu dhiiga ilma duuta. Ani duuta muufaa hin duuta muufaa. Namni bira jiru yoo danda'an gurra shamarran hin duuta mati jedhaan hin duuta. Akka nama waggaa dhibba jiraatu godhatanii jedhan itti jedhaati. Gurgurta hin deemtati. Kiristaanonni waan nama dhibu hin duuyu miti. Biyya kanaa gal. Dachee wallooddu kana kee gal. Laga waliiftu kana kee galu. Biyya boo'ichi jirre. Biyya koolaa baasaa kaatuura boos. Maaloo harka keenatti qabatu yaa. Har'a galgala kana lafti keessatti mul'atu. Stinam tokkome Yesuus hin dhufaa jedhame yaadi. Yesuus hin dhufaa. Ameen. Biyyi lafaa gaafas. Gaafas lafa lixaadhaatti. Biyyi lafaa gaafas irraafa. Leenci honnuuf. Abbaan biyya kanaan nuuf. Abbaan waldaan nuuf. Abbaan barbaade akka barbaade si godhu abbaan kee hin dhufa. Namni tokko amanee fudhata ergaati. Har'a galgala yeroo dhattee raftu michuu keessa dhufee si fudhatu wajjin wal argaa bulu. Wanti nuyi beekuu qabnu isa kanadha. Lafa dhannutti hojiin keenya waa mi'eessuudha. Mi'eessuudha malee namatti addeessuu miti. Maarqos boqonnaa 9:49. Lafa dhaqanitti waa mi'eessuudha. Lafa dhaqanitti. Biyya dhaqanitti waa mi'eessuudha. Hojiin keenya lafa dhannetti waa mi'eessuudha. Lafa dhannetti waa arjaayyuu ta'a. Gabaa kee hojjedha. Waajjira mootummaatiin dukkaniin qabaadha. Waldaa keessaa tajaajilaa ta'a. Tajaajila uummatuu dhiisa. Kiristoos dhuguma dhugaa jireenya keessanii gootanii fudhatanii jiru ta'e lafa dhaqanitti namatti jireenya nadheessina. Dachee kana balleessina. Dachee badiisaan godhina. Itti gaafatamummaatu nuuf jira. Wanti nuyi beekuu qabnu. Waan bira geenye hundumaa jijjiiruudha. Ga'een kee waan bira geenye hundumaa jijjiiruudha. Sababiin isaa kiristaanummaan waan hundumaa mi'eessuudhaaf. Sababiin isaa kiristaanummaan waan hundumaa mi'eessuudhaaf. Kiristaanummaan waan hundumaa mi'eessuudhaaf. Kiristaanummaan waan hundumaa mi'eessuudhaaf. Nuti ijoollee Waaqayyoo isa hundumtuu keessaa maddeedha. Nuti ijoollee Waaqayyoo isa waan hundumtuu keessaa maddeedha. Isa waan hundumtuu keessaa ijoollee tasa dhalatan miti. Ijoollee akka feetee jiraatan miti. Namoota simbilooma jedhanii yoo jiraatan yoo dhiisan immoo dhiisan miti. Namoota dhugaama isaa ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo isa waan hundumtuu keessaa maddeedha. Nuti ijoollee tasa dhalatan miti. Ijoollee tasa dhalatan miti. Akeekaan waamamne. Yesuus Kiristoos ofitti nu waame. Warra fo'amanidhaan adda warra ba'anidhaan. Kanaaf jireenyi kee, dubbannaan kee, haasaan kee wanti nuyi goonu hundumtuu hiika qabu. Hiika qabu. Caal jennee miti. Waan nuyi goonu hiika qabu. Wanti nu hojjennu hiika qabu. Sababni isaa mallattootu nurra jiran. Mallattoo dhiiga hoolichaatu nurra jira. Calluma jennee jiraanna miti. Caal jennee yoo barbaanne kaanee yoo barbaanne deemna miti. Nuyi mallattoo qabna. Mallattootu nurra jira. Jireenyi keenya hiika qaba. Jireenyumti keenya hiika qaba. Nama kami duratti hiika qaba. Kiristaanummaan hiika qaba. Lafa dhaqanitti hiika qaba. Iddoo dhaqanitti hiika qaba. Namoonni tokko yoo waa hidhan malee isaanitti hin tolu. Yoo waa qaqan malee isaanitti hin tolu. Yoo waa milisan malee isaanitti hin tolu. Yoo balbala namatti cufan malee isaanitti hin tolu. Yoo maqaa namaa balleessan malee isaanitti hin tolu. Yoo karaarraa nama kaachisan malee isaanitti hin tolu. Yoo biddeen namaatti waan inni nyaachisuuf hin taane waan addaatti naqan malee hin tolu. Lakkii ishee wanti ati gootu kuni galgala keetiif riskiidha. Dhala keetiif wanta hojjechaa jirtu kun riskii guddaadha. Dhiisi waan ati hojjechaa jirtu kana ijoolleen kee dhalli kee boon waan ati hojjechaa jirtu kana hammatanii jiraatu. Gaarii goota taanaan gaarii hojjettu mataa keef. Hammeenyatti hojjettu mataa keef. Waan nama dhibu immoo Waaqayyo gama warra miidhanii jiru. Gama warra miidhamanii jiru.
Irra deebi'u kan Waaqayyo gama warra miidhanii jiru. Gama warra miidhamanii. Garsee warra miidhamaniiti malee garsee warra miidhanii miti Waaqayyo. Gama warra miidhamanii dhaabata Waaqayyo yeroo hundumaa. Nama ari'atamaa bira Waaqayyo nama ari'ataa bira jiru. Qe'ee warra ari'atanii jiru Waaqayyo qe'ee warra ari'atamanii bira. Eeggata. Namaaf eeggata. Jireenyi keenya hiika qaba. Waan isin baay'ee beekuu qabdan immoo ilmoo namaatti akka malee hin darbina. Ani dhugumaan isiniin jedha dhala namaatti akka malee hin darbina. Mucaa namaatti akka malee hin darbina. Nama fakkeenya Kiristoosiin fudhateetti akka malee hin darbina. Namaatti akka malee hin darbina. Nama immoo baay'isuu bara keessan keessa sodaadha. Nama Waaqayyoon kadhatu nama barumsa baratu sodaadha. Namni Waaqayyoon kadhatu lafa inni ga'u beekamaa miti. Waaqayyo effort aksiinsaa guyyaa tokkoyyuu soluushinii dhabee hin beeku. Seera uumamaa haala dhaabatee dubbata. Seera uumamaa haala dhaabatee hojjeta Waaqayyo. Waaqayyo yoo barbaade guyyaan kumi tokko isa duratti akka guyyaa tokko. Guyyaan tokko immoo isa duratti akka guyyaa kuma tokko. Guyyaan kumi tokko immoo isa duratti akka guyyaa tokko. Utuu seera uumamaatu Waaqayyoon danqatee Saaraatu mucaan argatu. Haadha manaa Mano'aatu Siimsooniin hin baatu. Elzaabeettu Yohaannisiin hin argatu. Maariyaamtu Yesuusin hin baatu. Seera uumamaa cabsee mul'ata. Barri wal gaddara fira. Namni sinarra hiyyeessattani hin sooromu. Namni sinarra hin jiraatani bora lakaata. Eeggadhaa malee Waaqayyo waan inni godhu beektani. Namni baay'een abanu hiyyeessa mucaa hiyyeessaa ta'e. Eeggadhuma addanuma magaalaa kana jala godina kana jala waan cimaa tokko nagee. Bar tokko hiyyeessatanii abbaa manaa haadha manaa jalaa baasan warri isaanii. Gaafa kanaan booda adaraa maaloo naa deebisaa dhee kadhatee dadhabe. Didan innoo kan biraa fuudhe naggaadee ta'e buna nagaduu jalqabe kan biraa fuudhee ijoollee horate waldaatti gabaafate. Amma isheen hiyyeessaa inni immoo adaraa Waaqayyoo warrumti ijoollee durbaayyuu eeggadhaa ishee. Hin qaanoftu. Namni baay'een sa'aatii kana qabeenya qabaayedha malee namichi gaariidhaan jedhu waan ta'eef gooftaan Yesuus. Konkolaataa irra laaltu dhidhima bu'uu danda'a. Wanti mankee irra laaltu baduu danda'a. Booraree tokko balleessa. Gooftaan Yesuus. Namni karra qabsiraa hojjechaa irratti Waaqayyo lafaa nama kaasuu humna qaba. Humna bara gadda. Hiikaa na boos. Namoota waan isaa beeku namni tokko harka isaanitti qabatu. Har'a galgala kanaa kaasee nama teellaa jiru duratti argamutu jira. Hiilaa toora na boos. Namoota harka keenyatti qabatu. Toora keessa jirtu. Tooratti gamtanitti miila na haala kaataa taphata. Waaqayyo humna bara gaddaruu qaba. Waaqayyo humna haala gaddaruu qaba. Hallelujah. Amen. Jangan halum tu saya pada you Waaqayyo tanda hallelujah dah sih. Hallelujah. Amen. Amen. Ero ma foto kata ni ababa wa ifajar dah betul foto kata ni post ni na. Foto ikut dah jadi dah kata dah sih. Bukan. Injuru ada sanae dah. Airport di mana ka foto ka? Sadar teh dari sini babil bila di gara-gara. Amerika baatee siin jedhu gooftaan Yesuus. Lakki Amerika baatee miti see waan ta'u fedhatu. Addunyaa kun Waaqayyoof salphaa dha macaafa qulqulluu. Keessa isaanii immoo wanti Waaqayyoo gochuu dadhabe wanti dinqisiisaa jiraare. Hallelujah. Arra jiru hin jiraatu. Arra cufaadha hin banama. Arra dukkana miidhana hin daddarama. Inni tokko hin yaameen ajaa'uudha. Amen. Wanti miidiyaa fayyadamtanii miidiyaa irratti waan salphaa gadi dhiisina. Yeroo miidiyaa irratti waan gadi dhiiftan iyyuu hallelujaa. Ta'eera abboodhaaf apoosti godha. Amma reefuu naa taa'edhaan gooftaan Yesuus. Gaafa manaan gaba duwwaa miti amma reefuu naa ta'a. Gaafa abbaa manaa duwwaa miti amma reefuu taa'edha. Shiroo mi'aadhaa gadi baati dheedhaati amma reefuu taa'edha. Waaqayyoo qabaati qabdu. Mana kee jira miti na qaba jiraachaa tu mana Waaqayyoo ture.
Sikabani, Sirake Kabani, Waka Sitima, Atiko, Barati Magalamben, Barati, Mandaria, Galati Kokolata Kavachuyuben, Barabin children, Barakalani children, Lafona Nufe, Good Kota, Chicken Sigiraches at that. Amen. Naman episode. Hela Barabos. Hallelujah. Mana dia mau era famu ati kubatikan. Ena kunati mina narkaje. Furat dunarka furat. Minana. Elo. Pada dia mat. Elo. Mana na tu mana kati nala. Namne simbe na yubi bina kai ya famu. Stina mi boko iya thaya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ansigaba faribada omanabu. Ansigaba faribada omanabu. Jirta omanabu. Hallelujah. Sigaba omanabu. Hallelujah. Amen. Ani sagale to aga. Amen. Burra ko ba watu jira. Uga go oftan sitima. Wa enkemi dana alka afani rana makachi. Sitiriru manesa. Stina bila kona fajaru tu wani gateme. Mina na balbali ko panamera anna min khaja wani gateme. Mina na balbali ko panamera anna min kha. Mina na balbali ko panamera anna min kha. Hallelujah. Namni amana iya amen ajaria. Malor ka chorkas. Milan. Milanuma. Manne ani Milana barana wanjaru narane debe ganamakas. Barana. Wanna monni bayan argam bandira wai balbala khera bera. Stina bilo kona fajutu. La fajutu milla ke samirkana fafurish. Milana. Porque tu atuara dembe. Laga dinana kanteya dembe. Milla ke itolga chera. Namne do kona upale amena jadera. Nora. Hallelujah. Kaba Yesus. Isanin kamne kaba, isanin bende. Isanin erkine. Wahani na wake sayrami, ashera wake sayrami, dagoni na wake sayrami. Waka ichaka buarku, waka minda kabute, waka arka kabukaka, waka faka budupato. Mano sintana latua. Nama sebenarnya tidak buat kami ini wana ratu tak jalan dulu ini. Nana rifat deh kami dua pada wana simbe ku kampen bahana fata jerat tergen setina maaf ofegada. Namni ni habain be ku jema bor wana raga. Namun ni bayen gapi barang kesa ba undan ni gabba wantif. Ekada ilmu namatif. Nama mana keessa hojjetu tun darbina. Mboosisina. Mucaa mana keessa hojjetu tun darbina. Nama mana keessa gugguufu tun darbina. Nama suuqii keessa isin hojjetu, nama hoteela keessa kee hojjetu, nama biiroo keessa qulqulleessu yoo akka argitan hin ifatina. Ittiin darbina. Biyya kana kan balleesse imilmaan hiyyeessaati bargara caala. Biyya kana kan balleesse imilmaan ijoollee abbaa faadhaan qabneeti. Mana nama baay'ee keessa imilmaan nama baay'eetu jira. Fayyaa. Dhugumaan isheetti nu fayyaa. Amen. Namoonni baay'een mana isaanii keessatti mana kana Waaqayyoon naa kenne jechuun danda'an. Xiqqoo mana hin qabdu. Xiqqoo uffannaa jijjiiranii uffatanii yoo qabdu turte. Si galaan xiqqoo nama dawwalee si gaafatu yoo qabdu turte. Xiqqoo lafa oonaa turte beektaa Waaqayyoon dhufee. Biddeen yoo biddee Waaqayyooti ittiin namatti hin dhabe. Ittiin haadha hiyyeessaan buususi. Namoonni tokko mana kiraa kennanii nama mana kiraa kennan immoo waan nama lafa hin jirre godhu.
Mana kee kana koo qilleensatu kaasa. Si galee mana kee kana elektirikii tokko kontaaktii wal goonaan guba. Ndagatiidhaati. Maal kan ta'e? Sila humna manichi kan keeti waaqa si ijaara. Inni waaqayyo si ijaarudha. Bitti waaqayyo si kenna. Njari namatti. Namatti deemu. Waan hojjechaa jirtu malee ergamoonni argamu. Waan hojjechaa jirtu kana waaqayyo itti qabaa hin dhumne. Impossible muda. Namoonni baay'ee nama baay'ee boosisu. Boosisu. Yoo spiritual lagi. Radee yang bakal boosisu. Mana waaqayyo na ijaare jecha. Jireenya kana waaqayyo na kenne jecha. Anumaan qabu waaqayyo naaf jecha. Waaqayyooti jireenya waaqayyooti jechaa jira. Negaaru meessuudhaaf biyya lafaarra kaa'ame. Abiraatu meessuudhaaf wanti biyya lafaarra kaa'ameef meessuudhaaf biyya lafaarra kaa'ame. Bakka nuti soogidda biyya lafaati. Kanaaf jireenya abdii birmadummaa qajeelummaa nagaa jaalala karaa Kiristoos badhaafametti qabamee jiraachuun biyya lafaa ishee hadhoofte kana mi'eessuun ga'ee keenyaadha. Irra deebi'uu kana abdii jireenya birmadummaa qajeelummaa nagaa jaalala karaa Kiristoos argannetti qabamee biyya lafaa ishee hadhooftu kana mi'eessuun dirqama keenyaadha. Amala soogiddaan kaasuu qabxii tokko duwwaan dubbannee kanadha. Qabxii tokko duwwaan dubbannee kanadha. Qabxiin inni dubbadhu mandara tulluu gubbaati. Ifa biyya lafaa isa jedhu bukkee darbee mandara tulluu gubbaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame jedhe Yesuus. Isin mandara tulluu gubbaatti mandara dhokachuu hin dandeenyedha jedhe. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame bara Nohitti markaba namoota 8 fi lubbu qabeeyyii hundumaa baatu ture. Bara Nohitti markaba Nohi isaa lubbu qabeeyyii hundumaa fi namoota 8 lubbuu nama 8 baatee afu ture. Barri Nohi bara itti waaqayyo ilmaan namaa lafarratti jiraachisuudhaafis uumuudhaafis jibbeedha. Barri sun bara hamaadha. Sababni isaa bara itti namni tarsiimoo waaqayyoo hin barbaanne. Bara itti namni qajeelfama waaqayyoo jiraachuu hin barbaanne. Bara itti namni waaqayyoo wajjin walii galuu hin barbaanne. Bara itti namni waaqayyoon hin qalbeeffanne. Bara itti namni elchuu, hatuu, sassatuu jireenya biyya lafarraa wajjin walitti miksi ta'ee jiraatu. Barri sun baratti namni araara waaqayyoo hin beekne ture. Baratti namni araara waaqayyoof qalbii jijjiirannaa dhugaa hin qabne ture. Nohi garuu waaqayyoon nagaa, waaqayyoof jiraata, waaqayyoo wajjin jiraata. Nohi dhaloota sana wajjin walii galaa, sammuu isaa wajjin walii galaa, waaqayyoo wajjin walii galaa. Waaqayyo dhaloota badee keessaa Nohin qaba. Nohin qabaachuu duwwaa miti. Nohi wanti baay'ee isinitti tolu keessaa inni guddaan waaqayyo akka inni itti oolu sababa qopheesse. Sababni waaqayyo qopheesse markaba tolchuudha. Markaba tolchuu duwwaa miti. Leeleedhaan maraguudha. Wanti hundumtuu tottolee erga inni fixeedhaan booda bokkaan badiisaa lafarratti roobuu jalqabe. Anuu sagaleen sii qaba. Wanti baay'ee yoo warra rukute yoo warraase isa jalqabde hinumatu murti. Namni kan amane duwwaa na fudhatu. Waan si jalqabsiise kana si xumursiisa waaqayyo. Namoonni tokko elaa sagalee kana dhaggeeffata. Waan jalqabdanii jirtu. Waan isin jalqabdan yeroo dhiyootti isinii raawwata waaqayyooti. Ergaa kana namni amane duwwaa na fudhatu. Bara Nohitti akkas ture. Karaa kan biraa immoo markabi Nohi waldaa kiristaanaa wajjin wal fakkaata. Waldaa kiristaanaa wajjin wal fakkaata. Waa'ee markaba Nohi bu'aa isinitti mee kadhan. Markabi Nohi waldaa kiristaanaa wajjin wal fakkaata inni jedhu waaqayyoon Nohi markaba tolchi jedhee bokkaan badiisaa lafarratti gaafa dhufe immoo akkas godhe waaqayyo. Akka gootu ennaan anatu qulfii isaa fudhataa jedheen. Bara Nohi namoonni ganyaatamaa deemu. Nohi immoo ol ka'aa deemu. Bara Nohi namni galliqinfamaa deemu. Warri qoostoonni galliqinfamu. Nohi immoo ol ka'aa deemu. Ina amantaa laata? Namni amanu jira amanu na kee. Baraan bizineesiin kee, fayyaan kee, hafuurri kee, gaa'illi kee, gadi nyaatama miti ol
siifatu. Barri sun akkas ture. Bidiruu Nohiidhaa Waaqayyo Nohiin bidiruu tolchi jedhee bidiruu tolchittiin jedhee lubbuu qabeeyyii lafarra jiran hundumaa immoo akkas godhii jedhee Waaqayyo. Maal godhittiin jedhee bidiruu kanatti dhalaadhaaf kormaa fidii jedhee ga'ee waldaa kiristaanaan isinitti waldaan kiristaanaa waldaa ijaartee taa'uu duwwaa miti gadi baatees kiyyoo darbattee kan biraa qabudha. Rakkoo guddaa waldaa kiristaanaa keessa jiru har'aa isa qabamee dhufeeyyuu waldaadhaa gad ari'aa jirti. Waldaatti qabdee ol deebisuu dhiifte. Warri waldaa dhuga baatu waldaa kana keessa jirtan magaalaa Gimbii keessa jirtan as ta'anii isa qabame duwwaa eeguu miti gadi ba'aas waa barbaada. Gooftaan Yesuus jalaan baasa saree kedduu eeganii namichi dhaabsee nu dhagee gadi ba'aas nama qaba kan biraa qaba kiyyoo keessan darbadha waa fida. Rakkoo waldaa kiristaanaa har'aa maal yoo jettan isa dhufeef immoo iddoon kennitu. Isa dhufeef iddoon kennitu laga akkasiitti dhufe mandara akkasiitti dhufe inni kun eddanatti dhalanne inni kun biyyi isaa addana miti inni kun sanyii abbaa baluufa malee sanyii abbaa baluufa miti kanatu nu rakkise. Nohi garuu harree iddoo isaa waraabessi iddoo isaa oolaan iddoo isaa leenci iddoo isaa qeerransi iddoo isaa saawwiif kan biroon iddoo isaaniiti. Iddoo kenneef warra dhufan warra waldaa keessa jiraniifis iddoo kennuun gaariidha.